Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'a immoo viidiyoo hedduu kan nama hawwatuu fi kan nama bohaarsu illee qabannee isinii dhufneerra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kan isinirraa eegamu laayikii fi sheer gochuun hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan illee isinii abdanna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa ceesisu. Egaan daawwattoota keenya akkuma kana fuulduratti argitanii turtan viidiyoo haaraa fi muuziqaa haarawaa kan ta'e aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Leencoo Guddinaa garaa jabeeffatte kan jedhullee muuziqaa haarawaan akka inni dhufaa jirudha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu kan isinirraa eegamu laayikii fi sheerii sabskiraayib gochuun akka hawwiidhaan eegdan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya aartistiin keenya kun kanaan dura sirboota hedduullee baasuudhaan uummata keenya bukkeetti jaallatamummaa fi beekamtii guddaa kan qabudha. Akkasumas dhiyeenya kana sirba maqaan isaa nama simmararu jedhullee baasee uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu argateera jechuudha. Egaan aartistiin keenya kun ammas sagalee haarawaa fi bareedaa kan ta'een dhufaa jira waan ta'eef hundumti keessanuu simannaa keessan koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessuudhaan akka simattan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo keenya kana amma waan xumuraatti nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha hamma viidiyoo kan biraa walitti deemutti gama kiyyaan nagaatti osoo isiniin jedhin dura warroonni chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun tarnoon nootifikeeshinii itti bu'aatii oon godhaa ergasii booda immoo laayikii fi sheerillee sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaarratti sheer nu godhaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya galatoomaa.